kottaa anfuula kee duran jira humna naa laadhu abdii keenii lafaana kaasi sagalee kee lafaana kaasi cabaan dura koo jiru kun hurraan dura koo jiru kuni maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin deebi'ee haa ijaaramu. Dhaabbannaan koo dhaabbannaan keessan deebi'ee haa ijaaramu. Wanna namoonni abdii kallattii garaagaraatiin kunne haala adda addaatiin wal'aansoo adda addaa keessa galle amanaa ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin inni caccabe akka caccabeetti hinaafa'a. Inni caccabe nan jedha maqaa Yesuusin akka caccabeetti hinaafa'a. Inni cabaa namaa dhidhiibuu inni badaa namaa barbaadu inni dukkana namaa ibsu Waaqayyo nu wajjiniin jedha. Hikarana Waaqayyoon itti dubbadha. Hikarana Waaqayyoon. Gadda gara adiiti isatti agarsiisi inni namaa miti Waaqayyooti isa jeena irraawwata osumaan kan goofta isa sinjee irraawwata osumaan kan goofta. Hikarana Waaqayyoon itti dubbadha. Daqiiqaa tokko dubbadha ganama kana. Yaa Waaqayyo gooftaa angarbittiin kee angarbichi kee dura kee jira. Ulaana ayyaana kee ulaana laala kee ulaana eebba kee ulaana ulfina kee ulaana mo'icha kee ulaana araara kee ulaana eeyyama kee inni garbicha kee Nehemiyaadhaaf eeyyama laatte waan baay'ee bira dabarsite bira dabarsiidhaa ganama kana bira dabarsiidhaa dubbadhaa ganama kana daqiiqaa tokko dubbadhaa gabaabsa Waaqayyoo walii wajjin kadhanna. Iyesuus gooftaadha. Danjera Iyesuus gooftaadha. Inni garbicha isaa Nehemiyaa eeyyama kenne ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos danqaa keessan duratti eeyyama nu kadhaatu Waaqayyo. Eeyyama darbineedhaan deemu nu kadhaatu Waaqayyo. Si galateeffanna, si eebbisna, ololsi qabna, si jajanna. Ati Waaqayyoodha. Maqaa gooftaa Yesuusin galanni si faayitaa. Gaarummaa kee dinqisiisaan kan nu wajjin jirtu ati Waaqayyoodha. Ati mootiidha. Ati abbaadha. Ati eegaadha. Ati tikseedha. Ati michuu amanamaadha. Ati badii namaatti hin gammaddu. Salphina namaatti hin gammaddu. Kufaatii namaatti hin gammaddu. Karaa garbicha kee Nehemiyaa kakaaftee Waaqayyo gooftaa isa bade deebi'ee akka jaaru goote si kadhanna ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sabi kee kun jireenyi isaanii haa hojjetamu ganama kana. Haa hojjetamu ganama kana. Inni bade maqaa Yesuusiin haa argamu. Dukkanni saba kee haa baqatu. Sodaan saba kee haa baqatu. Naasuun saba kee haa baqatu. Yaaddessaan saba kee haa baqatu. Wanti duraa jigee Waaqayyo nagaan harkaa kaate wanti waliin kade maqaa gooftaa Yesuusin kadhadheera ganama kana. Adeemu saba kee. Adeemu ijoollee kee. Adeemu garboota kee. Maqaa Yesuusin jireenyi ijoollee kee haa ilaalamu ganama kana. Ilaali mana isaanii. Ilaali gola isaanii. Ilaali qe'ee isaanii. Ilaali bultoo isaanii. Maqaa Kiristoos Yesuusin ijoollee kee ilaalu jaalala kee naa baataa. Nu kadhuu jette ganama kana. Na waammadhu jette ganama kana. Gara kootti jette ganama kana. Sittiyina maqaa Yesuusin balballi Waaqaa nu babaanama. Nu babaaram ganama kana. Bani saba keerra. Taas saba keerra. Diini saba keerra. Waqti saba keerra. Meel kaasa. Kan Yesuus kaasa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Waaqayyo biraa taate. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Waaqayyo biraa taate. Jireenya hundaa Waaqayyo qabaa inni nu taasisu. Huureera hagana ganama kana. Huureera hagana ganama kana. Huureera hagana ganama kana. Akka saba kee kana. Harka ol kee kana ganama kana. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqni nu liqimsa keessaa nu baasi ganama kana. Yaaddoon nu liqimsa keessaa nu baasi ganama kana. Sodaan nu liqimsa keessaa nu baasi ganama kana. Naasuun nu liqimsa keessaa nu baasi ganama kana. Waaqa waaqotaa waan kana gootuuf si haa galatu. Ilaali biyya keenya. Ilaali dachee keenya. Ilaali magaalaa keenya.
ilaali yaa Waaqayyo gooftamaa guutummaa biyyaa kanaa kallattii addaan kan si kadhan dursinee yaa Waaqayyo gooftaa harka keessa ol kaasaa waa bokkaatiif daqiiqaa tokko kadhannaa heeyyee daqiiqaa tokko kadhannaa Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii hundaa olii waan hundumaa si hojjete yaa Waaqayyo bokkaa farfaasaa bokkaa gannaa bonaaf qabbana ho'aa bulluqaa situ kenna yaa Waaqayyo ajaji isaa sirka jira toori isaa sirka jira akkaataan isaa sirka jira garuu yaa Waaqayyo gooftaa hansi kadhannu akka keenya ol kaafne abba cubbuu keenya irraa kan ka'e yakka keenya irraa kan ka'e balleessaa keenya irraa kan ka'e of arguu dadhabuu keenya irraa kan ka'e lafti keenya yaa Waaqayyo gooftaa rukuttaadhaan dhaamaa jiru rukuttaa uumamaan rukuttaa namtolcheedhaan yaa Waaqayyo gooftaa waan lafa keenya irratti ta'aa jiru kan ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiin nutti araaramtee nurraa kaasuun jaalala keenyaaf haa ta'u nurraa kaasuun jaalala keenyaaf haa ta'u araarami garaa keenyatti araarami laphee keenyatti araarami ilaalcha keenyatti ilaalcha alaara kee laphee keenyatti araarami nutti balleessaa keenya dha'u kufaatii keenya dha'u dadhabbii keenya dha'u jallina keenya dha'u bu'aameenya keenya dha'u abba 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 si kadhanna kanama kana maqaa Kiristoos Yesuusiin araarri nuuf haa ta'u araarri nuuf haa ta'u araarri nuuf haa ta'u si bira araarri nuuf haa ta'u abba abbaa nutti araarame abba abbaa nutti araarame nutti araarame abba abbaa nutti araarame xinnaaf guddaa keenyatti araarame beekaa wallaalaa keenyatti araarame akkas jette bitii gaafa sana mana qulqullummaa dhaabde sana keessatti yoo isin gara mana qulqullummaa kootti garagaltanii waa'ee dha'ichaa waa'ee badiisaa waa'ee naasuu gara kootti yoo kadhattan ani isiniifan araarama jette Waaqayyo si abbaa araaraa qabna si abbaa dhiifamaa qabna si waaqa galaafessaa qabna si duwwaa fureen keenya maqaa gooftaa Yesuusiin nutti araaramuun jaalala kee haa ta'u nutti araarami yaa Waaqayyo gooftaa fedha kee yoo ta'e gooftaa kana hujummoo isaa takkatti nu deebistu jaalala kee laafaa ta'u tooratti nuuf adeemiyo iddoo isaatti nuuf adeemiyo yeroo isaatti basaatti nuuf adeemiyo harka keessa ol kaasaa yaa Waaqayyo jedhaa maalame gooftaa Yesuus jedhaa maalame nutti araarami jedhaa maalame abbaa nutti araarami jaalallee koo nutti araarami uumaa koo nutti araarami michuu koo nutti araarami galatoomi 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 uumaa koo galatoomi jaalallee koo galatoomi gaaddisa koo galatoomi saba kee kanatti waan araartuuf ulfaadhoo bokkaan kun akka fedha keetti maqaa Yesuusiin tooratti nuuf adeemiyo lafti keenya dha'ichi haa ka'u du'ita isaa haa ka'u maraatummaa tasaa haa ka'u miidhamni tasaa haa ka'u maqaa gooftaan maqaa Yesuusiin isa dhumaa waa tokko waan kadha ammas isin harkisuun mini harka keessan olma qabadha abba haala hundumaa keessatti wantoonni nu yeroo keetti kan ta'u wantoonni nu sa'aatii keetti kan ta'u wantoonni nu fedha keetti kan ta'u yaa Waaqayyo abbaa sin kadhaa saba dura kee dhaabbatee jiru kan si waaqessuudhaaf kan dhufe kan lapheedhaa ta'u qalbiidhaa ta'u hafuurarraa ta'u iddoo hojiirraa ta'u jireenyarraa ta'u wanti seeqanni kan labsii seeqanni baasa maqaa gooftaa Yesuusiin labsiidhaan haa garagalu. Waa'ee kadhachaa jiru ol kaasaa nan jedha labsii seeqanni baasa nan maraachaadhaan nan balleessaadhaan nan fixaadhaan nan golgoleessaadhaan harka duwwaatti nan bisaadhaan ajaja seeqanni baasa maqaa gooftaa Yesuusiin abiddaan gidduu galleera. Gidduu galleera.
kangoy waaqayyo si wajjin ta'uu isaarraa kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosin abajaajicha garagaleera. Xoobiyaa Sanbalat Geeshon walga'anii kaatuqee kan dhaquudhaaf ba'an maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin waaqayyo jiraataadhaan ganama kana waraqaa beekamtii fudhadhaa ba'a. Fudhadhaa ba'a. Maqaa Yesuusin fudhadhaa ba'a. Fudhadhaa ba'a. Deema maqaa Yesuusin. Eebbaan deema. Jireenyaan deema. Boo'ichaan deema. Injifannoon deema. Begeetaa Yesuusin karaa keessa dura. Adeemsa keessan dura. Ejjennaa keessan dura. Maqaa Kiristoos Yesuusin daqqaan seexanaa dhaabbachuu hin danda'in. Iyyaatiin hin danda'u jedhaa maramee. Darbeen deema jedhaa maramee. Manni keessan eebbaan haa adeema. Jireenyi keessan eebbaan haa adeema. Nagaa Waaqayyoon ba'a, nagaa Waaqayyoon galaa. Maraatummaan sin danda'in. Ebaana sin danda'in. Toshi sin danda'in. Maqaa Kiristoos Yesuusin labsi jireenya kanatti gadi baasa. Ganama kana humna du'aa ka'u Kiristoos Yesuusin gidduu galameera. Harki Waaqayyoo gidduu galeera. Harka keessan kaasaati Waaqayyo gidduu nu galeera jedhaa maalame. Ulfaadhu saba kana gargaare. Amantoota kana gargaare. Biyya keenya gargaare. Xinnaa guddaa keenya gargaare. Beekaa wallaalaa keenya gargaara. Ayyaanni keenya wajjin haa ta'u. Hafuurri keenya wajjin haa ta'u. Geggeessaan keenya wajjin haa ta'u. Milannaan keenya wajjin haa ta'u. Waan seexanni torban kanaaf kaa'e maqaa Kiristoos Yesuusin mana keerraa, qe'ee keerraa, dirree hojii keerraa maqaa Yesuusin wal ga'ee garagaleera. Qabi saba kee kana ayyaana kee. Qabi saba kee kana hafuura kee. Geggeessi saba kee kana ayyaana kee. Torban kun torban nagaa, torban eebbaa, torban gammachuu nuuf haa ta'u. Dhukkufataan keenya haa fayyu. As keessa dhaabbatanii. As keessa dhaabbatanii. Dhukkuba garagaraa kan daraaraman. Dhukkuba bifti isaan beekamu. Dhukkuba kallattiin isaa miliqaa. Dhukkuba kallattiin isaas beekama. Rifeensa mataa kaasee hamma qeensa miillaatti aboolmummaatiin haa kennite. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya saba kanarraa daaraa haa ta'u. Amantoota kanarraa daaraa haa ta'u. Sammuun saba kee kana ammaa kaasee hafuurri birmadummaa nutti dhaga'ama. Kan hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Bara keenya irratti moo'i ayyaanni kee darbinuu haa geggeessu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen.